Akkam jirtu kun Amiir Fiilmiidha. Har'a Oksirsi kan jedhamu fiilmii roomaansii 2009 gadi lakkifame waliin ilaalla. Akka ittiin bohaartan abdii keenya isinitti haa tolu. Kan fiilmiin kun irratti xiyyeeffatu Deerik Niisaa fi Sheeranidha. Deerikii fi Sheeran haadha manaa fi abbaa manaati. Gaa'ela isaaniitiin gammadoodha. Mucaa tokkos qabu. Niisaan barreessituu Deerik haaraa qacaramtedha. Fiilmiin kun yeroo jalqabaa Deerikii fi Sheeran mana jireenyaa bitanii keessa deemanii daawwataa jiru. Manicha akka jaallattee fi akka itti gammadde itti himte. Innis akka itti gammade itti hima. Itti fufuunis inni gara hojii akka dhaquu fi Sheeraniin mana akka sirreessitu walii galanii adda bahu. Deerik utuu gara biiroo galaa jiru Niisaa wajjin liiftii keessatti walitti dhufe. Niisaanis dhaabbata kanaaf hojjettuu haaraa akka taate itti himte. Deerik wajjin wal baru. Utuu achi jiranuu faayilli isheen qabdee turte harkaa lafa bu'a. Faayila kana coruu utuu gargaaraa jiruu miila ishee ilaala. Gidduu kanaan harka wal qabu. Itti aansuunis dhiifama wal gaafatu. Niisaanis Deerikitti tolee waa'ee isaa qulqulleeffachuu jalqabdi. Guyyaa itti aanus waa'ee isaa waan baay'ee Deerikitti utuu himtu Deerik dinqamee ilaaluu jalqabe. Itti fufuunis Deerik haadha manaa isaa waliin utuu bilbilaan haasa'u waan isaan haasa'an hunda dhageessi. Galgala Deerik gara manaa galee barreessituun haaraan akka qacaramte Sheeranitti waa'ee Niisaa hima. Sheeranis waan kanaan akka hin gammannee fi akka hin hinaaftu itti himte. Innis kolfee hin rafna jechuun rafani. Guyyaa itti aanus Deerik haadha manaa isaa fi mucaa isaa waliin gara biiroo deemani. Utuu achi jiranuu Niisaan dhuftee Sheeranii fi mucaa isaatiin wal barte. Niisaanis mucaa bareedaa qabdu akkuma abbaa isaati jechuun haasofte. Sheeranis hamma Niisaan baatutti eeguun Niisaan akka ishee hin gammachiifne itti himte. Deerikis akkas hin jedhin ankan kee qofaadha jechuun biiroodhaa ba'u. Fiilmiin kun itti fufee Niisaan utuu boossu arge. Maaliif akka boossu gaafate isheenis jaalallee koo wajjin wal lole jechuun itti himti. Sababa isaanii gaafatee hin boo'in jechuun bareedduun akka keetii akkan boossi jedheen. Haadha manaa utuun hin qabaannes hin fuudha jedhee ishee obsisiisu yaala isheenis ni obsiti. Itti fufuunis biiroo keessatti paartii qophaa'e irratti hojjettoonni biirochaa hundi bashannanaa fi daansii irra jiru. Deerikii fi Niisaa walitti dhufu. Isaanis daansii jalqabu. Deerik daansii addaan kutee gara mana fincaanii deema. Niisaanis isa hordoftee gara kutaa itti aanu galchuun dhungachuu yaalti. Achumaan uffata irraa baasuuf yaalti. Gidduu kanaan namni itti dhufa. Deerik akka dhaabduu fi homaa gochuu akka hin barbaanne itti himus isheen garuu hin dhaabne. Hamma namichi bahutti eeguun homaa gochuu akka hin barbaanne itti himee dhiisee deema. Guyyaa itti aanus bakka hojiitti wal arganus akka homaa hin uumamnetti hojii isaanii hojjechuu itti fufu. Yeroon hojii dhaabahuun ga'ee Deerik biiroo dhaabbatee utuu inni konkolaataa keessa galaa jiru Niisaan isa hordoftee konkolaataa keessa seente. Konkolaataa keessa teessee uffata ishee baasuun har'a hojjetteen akka isheen konkolaataa keessaa buutu itti himee isheen garuu hin didde. Innis humnaan buusee dhiisee deema. Gara manaa deemee haadha manaa isaatti himuuf yaalus haasaa biraatiin qabamee utuu hin himin lafa hafa. Guyyaa itti aanus hoogganaa isaaniitti himee akka isheen hojii irraa ari'amtu godhe. Kanaanis kan aarte Niisaan utuu hin haadha manaa isaa waliin taa'u footoo ergitiif. Deerikis utuu Sheeran hin argin balleessa. Waan isheen gootuun baay'ee aare. Itti fufees hiriyoota isaa waliin utuu bashannanaa jiru haadha manaa isaa haasofsiisuuf isaan irraa adda ba'ee utuu bilbila haasofsiisuu Niisaa arge. Deebiseensiif bilbila jechuun itti cufaa utuun deebisee arguu dhiisee natti tola jireenya koo keessaa bahe jechuun utuu wal dhabanii Niisaan utuu Deerik hin argin dhugaatii Deerik keessatti qoricha naqxi. Galgala wal agarra jechuun dhiiftee deemte. Deerikis dhugaatii qoricha qabu dhuga. Itti fufees joonjee kutaa qabate seena. Isheenis kuticha keessa galuun waan hin barbaaddu gochuu jalqabdi. Deerik of to'achuu gatii dadhabeef callisee. Guyyaa itti aanus Deerik ka'ee gara walga'ii deema. Walga'ii irra utuu jiru haadhi manaa keessi barbaaddi jechuun waamama. Yeroo ba'u Niisaa arge. Kanaanis aaree achitti wal dhabuu eegalu. Haadha manaan qaba na dhiisi jedheen. Isheenis utuu hin qabaannes hin fuudha jechuun abdii naaf kennitee turte jechuun itti dhiiti. Kanaanis Deerik na'ee fi aaree ishee dhiisee deema. Isheenis aariidhaan kutaa isaa deemuun qoricha liqimsitee siree irra ciifti. Deerikis yeroo kutaa isaa galu siree isaa irratti arge. Yeroo inni baasuuf jedhu akka qoricha liqimsitee fi of wallaaltee hubate. Kanaanis na'ee Deerik gara balaa tasaatti bilbilee gara hospitaalaa geessa. Utuu achi jiranuu Sheeran gara hospitaalaa dhufti. Gidduu kanaan poolisiin tokko akka gaaffiif barbaaddu itti himte. Sheeranis innaati. Poolisittiinis gaaffii ishee gaafachuu jalqabdi. Deerik gaaffii gaafatameef deebii kennuu jalqaba. Gidduu kanaan Sheeran waan hundayyuu beekti. Kanaanis Sheeran Deerik waan irratti baalagaa itti fakkaate aartee deemti.
Manatti galanii wal dhabuu jalqabu. Deerik homaa godhee akka hin beekne itti himus isheen sin amanu jechuun akka inni manaa ba'uu fi akka lamuu hin deebine itti himti. Innis hin ba'a. Guyyaa baay'ee booda Deerik manatti deebi'ee Sheeranii guyyaa dhaloota koo kophaa koo kabajuu kooti jechuun galgala akka irbaata affeeru itti hime. Isheenis tole jettee galgala wal argu. Achi ta'anii waan uumame hunda itti hima. Isheenis hin dhaggeeffatti. Yeroo kana Niisaan gara manaa Deerik deemuun Deeriktu na erge jechuun ol galtee mana mucaa isaanii deemte. Deerikii fi Sheeran hin araaramu. Waliin jiraachuu fi deebi'uu yeroo mana galanu mucaan isaanii dhabanii. Na'anii hojjettuu gaafatu. Hojjettuunis waan hundayyuu itti himti. Barbaaduu jalqabu. Deerik konkolaataa kaasee barbaaduuf yeroo ka'u konkolaataa keessatti mucaa isaa argaa. Guyyaa itti aanus mana isaanii alaarmii galchanii Deerik gara hojii deema. Sheeranis xiqqoo turtee manaa baate alaarmii banuu irraanfattee gidduu kanaan Niisaan gara mana isaanii seente. Mana keessatti uffata Deerik uffifachuu fi uffachuu jalqabdi. Sheeran alaarmii banuu akka irraanfatte yaadattee gara manaa deebitee utuu banaa jirtuu sagalee dhageessi. Gara kutaa sagalee dhageesse yeroo galtu Niisaa argite. Niisaanis hin naate. Sheeran poolisiif bilbiluuf gaafa jettu Niisaan Sheeraniin dhaatee wal loluu jalqabu. Kanaanis lamaan isaanii wal miidhu. Niisaan tumaa Sheeran dandamachuu waan dadhabdeef dhokatti. Sheeraniin barbaaduu jalqabde. Dhumarrattis sadarkaa olaanuu irratti agarti. Achittis waltumuu jalqabu. Niisaan mukki isheen irra ejjette cabee kufuuf jetti. Itti rarraatee hafti. Sheeranis harka koo qabisin baraaraa jetteen. Isheen harka ishee qabattee Niisaan garuu Sheeranii achi irraa gadi kuffisuu yaalti. Sheeraniinis gadhiiftee Niisaanis kuftee duute. Sheeranis du'uu ishee bartee jeeqamte. Dhumarrattis Sheeran poolisii fi Deerikitti waan uumame hunda itti himte. Seenaan fiilmii keenyaa asuma irratti raawwata. Qophiin keenya guyyaa har'aa kana hanga ammaa ture. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayikii fi sheer godhaa. Yoo chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yaada yoo qabaattan koomentii irra naaf ka'aa. Nagaan tura.